Rabbi rahmataa godhuu fi isiniif immoo sabrii isiniif haa kennu. Waa'ee haadhaatti immoo yeroo dabarru alhamdulillah haadhallee qaba galata Rabbi haadhallee qaba. Haati moo haati waa'ee haadhaa dubbachuun ulfaata. Maaliif beektu? Waan ati nyaattee quuftu ittiin fakkaatu. Biddeensi kennitee beektu qaba. Nuti ijoolleen baadiyyaa qoraannaa inni funaannee dhufnaa. Yookiin ani takka qonna qoteen beeku qoraan hin funaana bishaan naqee waraaba malee. Ijoolleen qonna qotanii dhuftanu haati bar. Waan ati nyaattee quuftu ittiin fakkaatu. Si ilaaltiin akka xirrifanneef achi keessa garagaltee boossi. Meemee alatti biraa gabaa kiiloomeetira 5 biraa deemtu akkasitti boossu barhaati. Kan abbaan immoo abbaan dhiirri inni matuu garaasa ciniinnatee dhokfata akka itti sodaattuu jalaan ta'aniif hin baafatu. Haati garuu anuma sana boossi hin dandeessu. Garuu warri haadha qabdan haadha keessa kunuunfadhaa warra abbaa qabdan abbaa keessa kunuunfadhaa. Wallaahi yeroo qabdan kanatti fayyadama. Warri immoo abbaan qabdan Rabbi rahmataa godhu sadarkaa isaanii taasisa. Warra haadha qabdan uffisa. Maal isin jechuu barbaaddan? Yeroo qabnu kun yeroo murteessaa dha baay'ee kunuunsuuf haadha keenya kunuunsuuf. Garuu waan tokko isin gosa waan haadha godhaa dhaga'amuuf waan ani garaa isaatu sitti na'a. Bitaan itti gala ture. Giraa egaa baay'ee nabba. Yeroo akkas nan jedhu. Yeroo isin akkas nan jettu maazaliin koo. Yeroo si abaari nan jette. Abaarsi abbaa ajaa'idha itti dhageeffata. Maaliif hin jedhee? Ani nan waan barbaade geessi abaaree ka'ee booda gangalan rabbiin kadheetan dhiifama rabbiin sii gaafadhaa. Gara laafummaadha dhageeffadhaa. Abbaan immoo yoo si abaare rabbiin dafee dhiyeessu. Baay'ee garaana gubu dhiirri waan badeen tokko jechaadha. Gaddeebiin kan abbaa rukutu.